الميديا كان رتوا الله العظيم مولين أنا يفهم ما من أنا والله ما من أنا يفهم كراتي سنيمت جار سامي جارتي نسيت والله ترى بتنوجينا كذا إيش لا عرب أي كده لا رومو أكاجا عرب والله تقول بيتا سوسجار شارك تقول بيتا والله شيء كده آري جارتي راو والله هانتي راو غير على تبغى بدي سوري وان وقت ده يا أبو سمير كذا لا أتيم ما برا تلفا سالا تقول بيتا مسي فريدة هذا شيء تأكل تقول ميتشي ولا تكني تقول فيه جالس با أنا خلّتي سنجر akasya damba si bariti romoka sakana jadi kuno be tu patu kana video sa tu dure la Allah wani itu sana matre dira atille se katini ilkete chuf bas kira kadira According to Jadu Latawa, the Tinjan Coffee. Salah golong saya juga di mau maju cuma berbatik. Ini jirago di terbangga ukayam. Kalau magalah di makamake berita sanit dapat umar kena. Abu wallahi jalisin agrup yo ma miskina sangargara. Wallahi mujayo sanar ajri na ragatanam. Ajri mari bari bako fandar bine yak. Kala na mo asira qulbati umar giti albat. santi bita kanken santi bita Enke afan atuma chalis kuno. Inkenni tumi chandi. Inkenni tumi. harbe oromia kesa ke mi maru fi hakacha jirtu kumata ma isanin gargara male tahan jo sodi gari ke mo akana lagi Inkar kartumi. Incal di kabar incal afan mako wasi ragaw. Iba chasena tay gabar abdi wal biranu. سينا أكسجين jena harka ke dan lagi wat fatira Wallahi sena kala seji akam abshala bugo tamale menu ulaga. Abshala bugo tamale sena kala teba kala mali je. wal Wasi ragaw beit. Obboleti kabda. Inkar kana tire iba chalifta. Tesle kashe ma chalifta. Nama biraka karkaru gufurtin tayin. Rizki mucatti tanan kutin rizki tetu cita. Wallahi dubbatun kam waan kanati maaliif obboleetti qabda. Akam fakkeena gargaari san gargaari tayi miskiina kana nama miskiina asii kana biyyan baa jiru kana gargaare sanillee gargaara. Ati ammoo gargaaruun nettuu biyya afaan makkeenu awwaalatte jal'iftu. Wallahi billahi safuun seenin ilma keetiif didi. Zartii teetiif didi obboleetti teetiif didi. Namni ndoo konkora jiru wanni babbatee mi. Ofiin abshaala ofiin godina. Anatu mana inatu kaisin abshaala guutu. Amma nu abshaalu maati jettu kana kiisa kannee ol guuttanne. Booddee diinee deemna. محمد ومام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. biyyanti miskiina biyya keessa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سينا والله سينا كلا تبقى كنا سيرورغ. Inke iwan kera wasir na beitu wala boniti te ko beitu kesa muda kanan beitu kesa na binti tanan beitu akana hata akamale na hata untalti ufiri ati jalli kusa abatu samute timboniat miskina sigati kana babade kana kare gargar dacha diribi samutu سينا ما جيت ما سيدنا koi boyo ati tala gargari kan baranni metri koi wanta me wahi wanna mo birara ga herra ka barachun dandeni mal gona samu mayu bane de mawol ku aya ko tu bakasa sayo to ka jadida bi yo ka jadida ufte mala nada ga ina mara ka dire jadida ufte bar karkari sinin jenno karkari sin jiran jiru barno afanu make mara do tade sin dubbatini ما ماما ماما جراس كني دكتور سينا كان أنا مقبرة جراس كني me ko hinge fada go ina afan ke mara do tade si
in dubbatin waan kana irratti ta'e dhaga'u waan natti fakkaatan badha inni hin gatee hin gote dubbatu dhortuu qabdu ka warra gargaaru dhortuu riskii si mutu qabdu seenaa fi qabadda qashtiiti yadhiishi waan kana keessaa bayyee kiishi waan kana keessa bayyaa ijoollummaa si jira marti keessan waan gaafadha waa isin gaafadha na dhageeffadha asirra namichi wanta nuti tuttee argeefa namichuma akkas jedhee akkas godhaa gargaaraa godhaa sollaa namticha akkas isii godhe san yoo maayikii qabadha itti baan dubbadhaate godhaman seesaa. Anka jedhe hin gargaarin asiin jenne ila waan asirratti beeku hin gargaarin asiin jenne gargaaramus hin qabdu jenne Kan kubatanii dhimma kana yoo qaxxaamuree Dr. Seenaa hin dubbatin kalaas obboleetti ta'e dirqamaan hin qabda sirra dubbachuu qabdi. Isheen malee hin qabda asumarra Dr. Seenaa wallaahi dhuguma siin jedha qaali. Asumarrattuu dubbachuu qabduu qarqaaruu baatte maftii guutuu qabda. Maftii na shanchi. Feete qarqaarte feete dhiifte maftii qabda. Garuu hin qarqaarre jettee bira dubbachuu biyya qabda. keessatti uummata gargaaru yoo dhugama waliif nyaataan taate. Ila qarqaarre sanillee Dr. Seenaa har'aani turga kaleessarraa jalqabnee hanga har'aatitti numa qarqaaraa jira namni biraa qarqaaraa jiru. Garuu mucayyoon tun daraan qarqaaramuu qabdi. Wallaahi billaa ati obboleetti obboleettiitti ana ilmoo jijjiirra akkanatti itti garaa jabaafatee Dr. Seenaa intala akkanaati. Wallaahi wal taazamne booduu garuu dhugaa rabbi. Intalli dhalaa itti garaa jabaatu jechuun adeemtiiti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Mira keessaa bahe bareedduu xiyyeetillee taphatu mira keessaa bahe tasgabee. Walaa beekan Dr. Seenaa uma jaaladhuufin malee waan biraatiif miti beekterta dhugaa rabbi. Maaliifi anaafatti beektuun tuni ilma Oromoo afatti dhaabattee fuuldura intala namaa fuuldura shamarranii fuuldura namaa yoo jechaanillee gochaanillee hojiinillee argisiistu. Hadda moo rakkatte tana akka feetee nuu rakkatu kuma seen rakkatte tanatti hin qarqaaru jechuun kun iddoo guddaa qabda Seenaa. yeroo tokko dhiifamaa wajjin Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hin gaafadhu namni na ergeeti miti kan hin jedhe fuutamaniitiin jedhe jechaan jedhe hin gaafadhu. mucaan kun cirree natti fakkaatti yoo cirree sangolee dalluu gubbaa teetu takka qoffee diddiimtu Mariam. Oye. Matu esatti waade. Dubai keessatti namoonni biyyaa heerumtee abbaan manaa gate. Hin beeku illee akkasuma fakkaatti walaa. warra zara deemtee qazanaa tumti fariyaa heerumtee gatee muka nyaara akkattiin jiru wanti badaa jala balleessan. Yoo dubartii halaala heerumtee deessee abbaan manaa ishee gate taate hin qarqaaran. Yoo ammoo maal qarqaaran kar yoo kabadeessan jettee chatti dhaggeeffadhu abbaa warraa kiyya bakka da'uun nagatee jedha waan kana qabatamaan illee dhaggeeffanne beektaa gurran kenninee fi wallaahi dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'eellee shabakaan qabu baay'ee seenne maalidhaafi waan feetillee taatu akkaanillee ta'u akka malee innillee ta'u dubartii akka kiyyaa dubartii xanacha tokkicha maqaan dubartii walumaan nu qaba yaalimaan Oromoo wallaahi an takkitti amma doosin keessa waan fedhe ta'e dubartii jedhanii maqaan dubartii walumaan nu qaba. Garuu waan fedhe akka waan wayita ofii rakkate isii mallaqa ofiitiin rakkina keessaa isa baaftee har'a isii rakkannaan inni rakkoo keessatti gateetti irratti dalagamu viidiyoon dalagamu. Jadi daree fuudhustee haarawaa daree fuudhustee jedhaa ture. Mataan inni dhuftee gargaara. Kanaaf gargaara. keessa jiraanne quba qabaa waan beekaa garuu isin martuu akka mana isaa jirtanii jabaadha nagaan bulaa baay'ee baay'ee. maal keessa simaata inni akkas godhe suni Ana walaatu shakkee ture dee. asii maal deemtaa miti simaa ta'uun oolu keessa isaa quba qabaatte keessa deemamaa gaddeessa. Inni beeka. Maal jedhee irra dalaga viidiyoo. Ani sin beeka ati nan beektu jedhee irratti dalaga viidiyoo irra dalaga. Anu viidiyoo suni yuutiin ati hundinaan feesbuuk irratti maxxansa. Sheerii godhaa namni rabbiin sodaatanii jedheen guyyaa Dr. Seenaa ayila baraanama anamni hojii jedhe gabaabumatti qarqaara illee osoo hin taane feetu qarqaartee feetu dhiiftee biran dhaabbatu hin jedhina calqisaa baskalaas wallaahi dhuguma jirtu sitti hima Dr. Seenaa abbaan qarqaaraa qarqaara sadii dubartii kana ilamee dubartii kana mee wallaahi annatti dhagaama dhugaa rabbii wallaahi. Allabsiin nama isaa asiin fakkaate. Inni danqabu. Waan irratti akka taasisuun nuufillee gaarii miti rakkanne.
ما فوق غافة دري فوسين تيو بليسكي مالتات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أو جولتي نيوان دبتن كيسة ربي صداتا ودبت ربي صداتا وان دبتن كيسة ربي دوران دخلتنا مرة بس أما كوب مثلا تنا مرة كفلا إيه كانت يكمل إنتاتي فون تلورموتي غربال سورم ولا بانغالي بتي إيه يعني غرغارة ممغاري مالي رنبتي أنت كوتشون وان بريد دلوقتي بكار ربي صداتا ودبت وان وان ربي تكلم بيا كرام وما تيجي ديام مايسيس ميكا تو كم تيجي راجع إنه مورا بيه كمالي بتار angkanya tuh pada kenggar garam tuh abang gargaru barbadi أنا كان أقول السن سرب سنة كمان أجري عن بطولة سنة في السنة وأنا السنة بطولة أنا جل أجيب تاني في كلاس نقالنا ولا تنقال في سنة قاعدة sinawat Tanzania bak ajan ta bilang radisa kalas isina sultani bani wani sinda wa gora dan kan butu sabe ka isina sultan garu fera kiya mi mali mafuran ne na mawle na magadi so sai da ta berati ka batu da bale kale tun ka akan je bari wan gari wan rabbi na mati bidi na ba kesati an ka magiyan ka kesati ni ma do ere Nura injira mayenda laba tutura. amal kiyar rawan to kusini mungaran amal sini payen ne amal lanka bunam ni zairu makana hilli kinna tide metana hilli kidan tide mawale no mela de bunjan haga hafte dubbin baballe samane wani nan hi jare sa na qotu finde mina hesanu obata jadi sat No, sena wani tokko wani tibe ko diman rita. Ati gargaru kate suni imma ke imerga ke ti leti imerga kate garwa sira dubbachun. Ya sira dubbachun sirri miti male seta. Namni fakken na yo gargaru wani bang fedara wan kana konjarra da bilogi ya gargaron maram warra hundi keessan warra dalanne jirta warra waan kun akka faallati isinitti dhagamaa roosaa mootan mee qabadha mallaqa ganaa namni kennitan asanatti barreessaa namni amma barreessuun bee bakka isa borgolama jiru qaba. Umuudii gootanii rakkoon keessaa banan beene amma tumma naganoonni jennaan hin faalla afaanitti namni marti dhaadhaan kini seenaa tana kukkutachuu ta'e. Garuu osoo mallee gara mallee guutuutti hin deemu taate nama kudhan hin ga'u nama kana keessaa namni mallaqa sanuu gadi. Abbaan inaanii laa eebbi keessan. Waan sani. Sira deebi'e. Jiranii sira deebi'e. Afaan inaanii daldalli malee ani dura sodaachaa hin jiraatti uffati nama takka. Gargaaraa jiru rabbisi nyaalaa. Angaruu wanni irra dhaabadhee deemaa hin beektan tokkummaa beetiin turraa katteerti sirriidha. Wanni biraatii miti. Wanni biraatii miti. Miira keessa Ittiin dubbachuu danda'ee fudhamuu fi sunuyyuu angaraa na nyaata akkana. Garuu ammoo haalli namni iciitii san keessa beekuun dubbate suni. Meeshaa dhimma bira deebi'i. Qarqaarsi godhamu walgayyatti isii galchuuf qarqaarammoo asitti daa'ima guddisuuf immoo maaliif qarqaaran? Hamzaa kun baay'inaan bilootiin si godhatan. Bilootiin si godhatan. Walakkaa baay'ee. Dhiifama gaafadhu maal isitu itti dhalchiru dhiifama gaafadhu. Miti bara warra uummata akka waan kana summaa kuma hin qabneetti namni taa'u waan hangoo dhugdee waan hanga gubee bara qabdi. Malee ani waan hundi isaa kun osoo hin beekuun balleessa malee. Dhiifamni gaafattu wayitu hin jiru uummata maal balleessite sin. Yaasiin alaal kudhan wangaa dhufteet. Waan nama barbaadu. Amane jaddaa kan fakkaatu. jira beekaan nama harkifta
كما يرقد ما نقلت قلت بقى أنا ركوب شو يعني هذا دربي تبجتي قاسا جبوا أنا جدا ولد إيرسن جالت ببيتها لا ما نركب تجري ما قلت ما نركب تجري إرقتي قلت يعني ما نركب شيء ليه ما هاي قبل سنة بعدين أنا ما قد جينا كثير ما لي تسبونتو مه أو دايما تسبونتو نبلغ ما أنا دربي تيجي ما أنا دربي تيجي نانا ما شنتا الدرس بربارو نانجي تيبر لا تبي بقول لك كده هوا يا إيه أنا دي ساسني جري هذا كنا دربي أكو بيفتر سينان دي فتو مري رجارة بدورة أنا سالي فور كان كنا نبي سيرباسان بطولة سن أبغى تجري أركير mama di yule zura na bobo de ba mama di masa ni yuna mi tupi da ya wondu na ba kana da ta je no ani ko de mamma di no fi da ni dubi ale dubi ale tani mo fi ba ga te maso ne de ni bi na tuna Achi jara chite oli silala jira bar. ما بدأ عمري عمر Oye. ناصر بمين ويه ما جتاني ناصر بمين سر ببري داوي ifa ma wata zan tuta mun dike sanu ni fa mashi kakkan bai sun da da oduachi amma gara datti tare sai na ce duka na gaggaba ifa ma gaba rumma umma ta ifa ma gaba in gafati Dasena. Ada sebagian stenten Arab sita ali. Kan kajara tadi on Arab so jadi lulu lale. أجتني نارستني كسينا أجتني نارستني ما ده في ناصر بك عمر كان مكان كمجا فتمالي تنبوشي Abshir gamma ko sitter. TikTok ki ya kan tasir badde na gar ki mani follow na go de TikTok ki ya follow bada ka jere umman ni rat wara bara kasin. ما مسير ببريدة تكتش ناصر بدفيتي Hakan kara. سينا دعا غرق دته Sena sudah. Koya sabon tu tabari yakamedi. wetani ro mara janda ora tani radu batanguni rabbi sini fara aramu sini jara sini fiyo jechu malif jannari nama wa ummanni kenya imman bohe nudakawa afani tira kabina jara na hinita No, I gave a tourist. I do but tourist. If to police, I do but tourist. ila wanna kesi jurun dubbadha male wanna kesi jurun dubbadha male kanama bira kesi jurun dubbadhaani yaada geenan tatin qabina yeroo ummanni keenya biyya keessatti boo'ee rakkate kun hongeedhaan kun waraana miidhame imimmaan ofii lolaasaa isin kadhatu kan isinitti dhagahamuu dadhabe akkamitti kun isinitti dhagahamee gargaarsa uummata waan ta'e ani har'allee akka dhuunfaa kiyyaatti wanni hin dhaamu tuni har'a dhufte asitti na gargaaramteen boru tabiraa jalaan dhufti maaliif baate isin jalqaba biyyaa kaayyoon qabdu isin harmee ofii kan quban qabne abbaa ofii obboleeyyan ofii kan quban qabnetu gadi ba'ee diqaalaa falafalee na gargaara oromoo jedha oromoo miskiina argate tawaan kaanii laphee cabaa baatu hin jiru sun waan akka yoo dhugumaan sodaa rabbii ka qabdan taate yoo gara nyaatii kanamaan qabaatan taate hawaasa keenya biyya keessatti miidhamaa jiru san gargaara miskiina waan takka dalagachuu hin dandeenye ka'umna hin qabne maanguddoota sanniin gargaara kanammoo warra walitti ulfeessee walgateetiin eeganaa nutti bo'u kana waan gootan hin beeytan namoonni beeytan hin dhabamtanii gurra qabaa walitti fida kadhalaallee kadhiiraallee fakkeenya mucaa sanan wallaaleen jiru gurra isaa qabaate itti fidan gatii kanatti firaa fi aalii woo qabaate itti fidan bakka amma mucattii tana viidiyoo isii akka waraabamaa turetti maal jedhanii akka waan isin jalqaba mallaqa qabdu mucaa kana rakkoo keessaa baafte kan isii walifan amma immoo isiin ulfooyite daa'ima keessaa onnaa jennaan akka waan inni gatee akkasitti dubbataa jiran viidiyoo waraabamaa jiru akkasitti kanaafii miti nuka biyyaa baane jireenya keenya jijjiiruu fi maatii keenya jijjiiruuf sanirra darbinee waan rabbi nu laafise miskiina biyya keessatti rakkatusan gargaarra malee haqufee ruusni wannaa itti baasitiin bakka argetti kennatee diqaala gurguree nu kadhatu kanaaf miti an akka dhuunfaa kiyyaatti saantimii haadha takka ittiin kennu hawaasa gibiitti beelaa jiru san kakutaalee oromiyaa hunda keessatti boo'eetiin oromoon adda gatii jedhee mimmaan warri humna hin qabne mimmaan harcabsan isaan sanni yoo gargaare irra caalaa jiriitti argadheetii yaadaan kanaaf tolarra dhufteen kanatti boruulee tabiraa ulfooyite gadi bahuuf jirti
Yoo mootu neesi jettee cimsii godhan sunillee akkasumatti faramtee awwaalamuti. Dhibaatee maqaan nyaattu. Keessa taranii bara bara biitiin himaa jiranii. Akkamitti ajiraan bishii nuti. Kan mootu wannaa keef hoogganuu hin dandeenye fedhii kee hoogganachuu hin dandeenye maa baate biyyarraa achumatti maa saree isaa nyaattu hojjetti namni. Aboon ifa manaa waraabannaa taachuu. Lola bareedduu wanta ta'etu dhugaadha. Bareedduu kaaftee Oromoon bakka barattuu argitee waluma gargaaranii bakka jirutti waluma dhaabannaa. Haa ta'u kun amma beektaa oofaa rabbiiti. Wanni rabbiin oofu homaa godhuu hin dandeenyu. Sababaan isii haa taatu gurbaa sana haa taatu ani argitee natti dhagahamaa jirtu. Dhiiraa fi shamarranis yoo wal jaalattan piliis masjiida dhaqaa. Masjiida dhaqaa ni kaa'uma godhadha. Wanti san isinirraa tolti. Maaliif daa'imni kuni daa'ima sabii namni tokko jodoon fakkeenya tokko jaalate wanni akkasii hin danda'amu. Garuu wanti shamarran shan dhiira tokkichatti irratti wal loltee wal morka wal jalaa baafachuuf deemtu maal jettanis ta'uuzu billaa mashakkaa wuute rabbi najaan waan kuni mucjisaadha. Yaasin dhageettaa nama dhugaa jiru tokko sitti himaa anamma akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha akkuma zaahira argee beekutti mucayyoo wayiitu jira ture. Namni as keessatti na beeku mucayyoo saniin beeka jechuudha yoo ani waa isii dubbadhe. Yeroo tokko warri isaanii baay'ee rakkataadha beekta biyya. Abbaan qabdu aadaa fi obboleessa jira wallaahi gadiin baay'ee rakkataadha ijatee naasiraa biyyaa baasuun barbaannee garuu rakkannee biyyaa baafnee jira mucayyoo sun nu bira turte beekta. Mucayyoo tana waliigalatti dalagadhuu jenneeni gorsaa turree osoma dalagattu gaafa kaanii nu biraa baddee gara ishiillitti nagarree mana wahii galtee mana san turtee gaafa kaan garee hidhanii wayita jedhamaa inni rakkoo wayitannoon akkana mucayyoo santu akkanatti ulfaa'ee jedhan. Gaafa kaanii walitti qalooynee hin dhaynee hin gaafannee wayitee dubbannee jennu maal jette beektaa maal tokkana si godhee eenyu tokkana si godhee ka eenyuutii jennaan. Nama dhiiraa furmoo shallaa qoytee hanqa'ee baluu akka ta'e hin beeku jette. Namni ana beekuun beeka jechuudha mucayyoo san namni yaa'ii jala jiru ijoolleen biyya kana jirti. Mee ishii kana akkam gootat akkamii dhiirarra murteessitan nama shan hin ta'e kana keessaa ka eenyu akka ta'e hin beeku jette. Mee akkam gootati nama akkana? Maa DNA biyya san DNA hin jirtu DNA fuudhanii. Wanni akkanaa kun hin jiru biyya. Rakkoo kana gaa kuloo jedhaan. Amma biyyaan jirutti nama shanii miti nama jaatama illee wajjin rafte jaatama isa jaatattee jedhaan maraa fuudhanii mara yaalaa geessanii DNA irraa fuudhan. Rakkoo nama isiillee seera hin qabdu. Seera nama seera qabu osoo ta'e nama seeraa osoo ta'e dawwaltee waan akkanaa na godhee yeroo san dhiiga keetiif ka isiillee fuudhan akkuma isin biraatan jechuudha. Garuu irra baay'inaan ijoolleen keenya akkuma ofii badii dalagan ofii seera hin qaban. Rakkoon isaanii kana rakkoon salphina jedhanii beeki. Salphina himachuun barbaadan. Wanni guddaa beektan osoo waa dhoksan rakkoo guddaarra bu'an. Ji'a torba moo ji'a ja'atti himte sun amma laal ji'a ja'a moo ji'a torbatti himtee maa yoo naanee hidhe jennaan ani birri illee hin qabu saniif sodaadhee calliseetti. Mee ati ammoo gaafa ji'a ja'a torba ga'e maal gochuufii dandeenya? Erga nooliin namni badii dalaguun dalaguudha. Silaasii nama dalagaa jiranii of eeggachuun ammootu barbaachisaadha. Yeroo teknooloojiin guddate kana keessatti ijoolleen teenya bakka hundatti daa'imtuun daa'ima dubaalatta. Tun ammootu waliin rakkata. Haadhaa fi abbaan kee wayita akkana argamee mucatii tana yaaki. Haadhaa fi abbaan isaanii waan biraatiif iyyaa eeggatan. Yookaan warri rakkataadhaan waa qarqaartuu baasan. Yookaan ammoo akka ilma namaa dalagattee nutti galtuu baasan. Okey haadha warrummaan kee kun wayita akkana si argu hagam sirrifataa maal siin jedha maal jettee nafse makeetiin otummaanuu galtamee biyyatti. Maa warra dhallaadhaan godheessu kutaa kudha tokko Oromoo guutuun amma mucatii tana wayita fuudhan Mubaarak Musammaa Rabbi umurii haa dheeressu. Isatu waan kan argitee gabbaasee silaa osoo inni gadi baasini mucattii fi daa'imni illee du'ee jira. Muka jalaa fuudhan. Argitee namni mana namaa jirti. Amma isiin beektaa wanni isiin barbaadde Yaasin amma fakkeenya nama lama mee warri asirratti argaa jirtu qarqaramaa jirtu tashaarbii gurraachaa tani. Amma kana dheeraa gurraachaa tun namni hanga ammatti alaa fuudhan jiru kun muka jala jira. Dubbata yuusiin bar Sumaalee bira jirti. Sumaalee wayii tura dubbata Araafaan Arabii. Bara booddee miidha wallahi kun taphina guddaadha. Gurraachaa tuni. Gargaarsi adeemsa deeggarsaa haa gargaaramtu jechaa turame ishee kana dheeraa gurraachaati. Ishee gara laafoon irra deemee gargaara.
gaari garuu har'a ol baasanii miidiyaa irratti iyyuu. Uummanni Kan mata biraallee nuti eega gargaarsa kana argatte. Shantu jira waan ta'eef sadi immoo baruu isin dhufu. Eeda koloodha. 5 iyyuu miti amma 15 yoo ba'a. ijoollee mucatti ulfaatana ija keetiin argite gisee isiin ulfa ji'a ji'a akkam jirti mee boontuun isinitti kaa'imtu afaan ofiitiin waan Gaafadhe maal taatee akkanatti garaan si guddate maal taatee akkanatti ciista maa rafta jedhee gaafannaan mana rabaatti garaan na bu'ee waan ulfaataa fuudhee tanaan garaan kiyya na bu'ee kanaafan akkatti ciisaa naan jette. Garaan na bu'e. Namarro kule wan kabla kule no me ko tuna di sabli wa ko fadi. Wallahi wa ko fadi. Kuni argite mujiza rabbi na mater. Jennaan warri dhiiraa warra faatee bishaan kan qabinaati. Warri dhiiraa rabbi ra kana kabaja ofitti qabatanii warri dhiiraa. bari la yaasina wanni ati beeku qabdu osoo takka taate osoo lama taate amma silaana tanniinumarraayyuu barattee dhaabattii tunniinu akkana taatee jettaan jedhe yoo naammallee kan inshaallah mumkin guyyaa keessa jiru namatti qabiti. Abdii dhaggeeffadhu. Mucayyoon kuni abbaan beektu amma malkiidhaan gargaaraa jira malee abbichi as bahee gargaaraa jiru kuni mana tokko keessatti dhiira lamatu intala kana faana jiraata. Maal garuu sina qaawwan waan kolfee. Waan isa fakkaatteef as baheetoo bar warroota waan akkanaa kan jiru garaan gubataa jira warroota ulfaataa ji'a lama faana. Itu fufi ben. Oromo ki ka 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 mara mutayir. yeroo illee qabu amma hin qabu isinitti hin dubbadha. Itti fufi foonto.